harka fuune daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi ashamaa akkam jirtu kun oduu tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromooti. Oduu tarkaanfii gooticha waraana bilisummaa Oromoos kan isin dhageessisu Ammurataa Obsaati. Egaa daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi amma xumura sagantaa keenya bilisootii fi share like subscribe gochuun nu hordofuu hin dagatina dhaamsa kooti. Irreefi gaachanni uummata Oromoo Boonzoonii kibbaa keessochoo tarkaanfii ilaaleessaa humna ergamtuu diinaa irratti fudhateen hedduu barbadeessaa jiraachuun gootichi diinaaf yaaddoo abdii saba Oromoo Boonzoonii kibbaa beeksisee jira. Irreefi gaachanni uummata Oromoo Boonzoonii kibbaa Gujii keessatti tarkaanfii ilaaleessaa humna yartuu diinaa irratti fudhateen humna yartuu diinaa irraa 30 ajjeesuun 40 ol madoon adabee jiraachuu ifoomsee jira. Gujii bahaatti waraanni PP lolaaf adeeman dubbiin tahuu dinnaan rifaatuun of duuba deebi'uudhaan bishaan itti naqamanii jiraachuun dhagahame jira. Waraanni mootummaa maafiyaa Itoophiyaa lolaaf gara kaaba Tigraay duulaa jiran waraana TDF'n booji'amanii qabeenyi isaas barbadaawee jiraachuun dhagahame jira. Aanaa Ejeree magaalaa Addis Alamitti basaasni Zawduu Girmaa jedhamu du'aan boqotee jiraachuun dhagahame jira. Gujii lixaatti ajajaan 100 koloneel Abtaamu waraana diinaa 27 waliin biyyee yoo liqimsan 22 lilmee waraanachuuf hospitaala galanii jiraachuunis dhagahame jira. Shiftaan tikaaf hattuu fi hojii burjaajeessummaan kan beekamu Abdisuu Ifaa biyyoo liqimsee jiraachuun dhagahame jira. Namni kun waggoota dheeraaf namoota burjaajeessee saamuuf ragaa sabboontota mana hidhaa jiran shaashoo hambisaa dabalatee irratti bahaa turuun isaatis ni yaadatama. Abbummaa Gidambarii fi iddoo garagaraatti maallaqa miliyoona lakkaa'amu saamee jiraachuun ifoomee jira. Namtittiin fokkottuun kun caasaa nageenya Oromiyaa keessa Abbabaa Gaarressuu waliin akka hojjetaa ture namoonni itti dhiyeenya beekanis ibsanii jiru. Waraanni PP waboo guyyaa 30 keessatti balleessina jechuun bobbahan jajjabeen loltuu bilisummaa Oromoo waboon haleellaa cimaa irratti fudhateen hedduu ajjeese hedduus madeessuun injifannoo cululuqaa galmeessee jira. Tarkaanfii kanaanis waraanni yartuu diinaa kan rifate yoo ta'u madoo isaanillee bishaan keessatti gatee baqateen jajjabeen loltuu haqaa waboon bishaan keessaa baasaa jiraachuun ifoomee jira. Waboon zoonilee kibbaa godina Gujii bahaa keessatti haleellaa raawwachuun karoora sakattaa PP'n baafatte fashaleessaa jiraachuunis dhagahame jira. Bitootessa 31 bar 2022 gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon zoonii kibbaa sakattaa waboo waraana mootummaa PPEZ kibbaa guyyaa 8 walitti fufinsaan irratti raawwataa turteef gootummaa fi cichoominaan dura dhaabbachuun injifannoo cululuqaa galmeessaa jiraachuun dhagahame jira. Haaluma kanaan bitootessa 31 bar 2022 irreef gaachanni saba Oromoo waboon godina Gujii bahaa keessatti lola ciccimoo taasiseen hanga gabaasni kun qindaa'etti waraana sirna PP 30 yoo ajjeefamu 5 madaahuun garii galaanatti naqanii harkaan qabanii jiraachuus ifoomsee jira. Sakatta'iinsa ijibbaata PP'n baafattee geggeessaa jirtu kana waboon irra aanuun mooraa diinaa raasaa jiraachuunis gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon ifoomsee jira. Bitootessa 31 bar 2022 goota haqaaf falmu rabbiitu gargaara raajii hojii rabbii. Waraana Boorana dirree irraa Cibirraa 30 boorutti karaa malkaa halluun ergama fudhate waboo balleessuuf duule keessa jawween halkan edaa nama 4 jiraatti liqimsuun dhagahame jira. Keenya lolaa waaqa kan jennuufis kanuma. Haji dureen Aabaa'oo duraanii obbo Galaasaa Dilboo du'aan addunyaa kanarraa boqotee jiraachuun dhagahame jira.
Rabbiin maatii firaafis jajjabina haa kennuu fi biyyoo isatti haa salphisu jenna. Duulli abbaan irree ummata irratti karaa kamiinuu taasisu dhumni isaa badiidha. Marii mataan PP keessoon taasisan waraanni bilisummaa Oromoo baay'inaan kan TDF gad akka hin taane hubatanii jiraachuun isaanis ifoomee jira. Inni biraa tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo naannawa Finfinnee dhiyoo jiran keessatti fudhachaa jiru hedduun akka isa yaaddeesse himanii jiru. Kun immoo lolli OLF waliin goonu kan TDF waliin goonu gaditti buusnee ilaaluu hin taatu waan ta'eef lola humna qilleensaan deeggarame gochuu qabnaan irratti wal mormaa jiraachuun iccitii marii keessoo isaaniif nu dhaqqabe ifoomse jira. Kun immoo mormii naannoo Amaaraa irraa isaan irratti ka'ees ni cabsa herreega jedhu keessottis ni qabata jedhame yaadame jira. Kanaaf ummanni keenyaas ta'e qaamni dhimmi ilaalu kamuu haala jiru jala bu'ee hordofuun gufuu imala bilisummaa Oromoof godhamu dura kaa'eemu kamuu qolachuuf akka of qopheessan dhaamsa risaa laga mogor dhaamanii jiru. Humni diinaa magaalaa Cobiitti nama 3 akkasumas jalduu daa'ima waggaa 14 mana barumsaa baaftee ajjeesee jiraachuun dhagahamee jira. Ummanni magaalaa jalduu dallansuun karatti bahee fincilus waraanni maafiyaa kun qawwee irratti dhukkaasuun gargar facaasee namoota hedduus uleen tumanii caccabsanii jiraachuun dhagahamee jira. Bitootessa 12/2022 irree fi gaachanni saba Oromoo waboon gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessa tarkaanfii ilaalessaa waraana sirna faashinistii PP irra fudhateen jabeessee itti fufuun buttaan jagamaa badhaanee ona Aambootti diina akka baala mukaa harcaasaa jiraachuun dhagahamee jira. Bitootessa 12/2022 korommiin giddu gala Oromiyaa buttaan jagamaa badhaanee tarkaanfii waraana sirna faashinistii PP irratti galaan waddeessa diikiif haaruu ciroo keessatti tarkaanfii waraana weerartuu irratti fudhateen 83 ol ajjeesuun hedduu madeessuun gama meeshaatiin qawwee AKM 83 baasukaa tokko bireemii 3 isnaapper tokko dugda diinaa irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jiraachuu waboon zoonichaa ifoomsee jira. Itti fufuun irreef gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii fudhateen Cibirraan Booruu waraana PP 47 samiitti ol erguun madoo hedduus hospitaala Nageellee Booranaa ciciibsee jiraachuu maddi oduu bilisootii fi ifoomse jira. Salaalee ona warra jaarsoo magaalaa Tulluu Milkiitti gaachanni saba Oromoo ergamtuu PP hedduu du'aaf madoon adabuun beeksisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon haleellaa jajjaboo diina rifaasisuu humnoota sirna naftanyaa faashinistii impaayera Itoophiyaa tiksuuf ummata Oromoo dararaa jirtu irratti fudhateen hedduu isaanii du'aaf madoodhaan adabuun ifoomsee jira. Akkasumas gama meeshaan BKM 6 snapper 4 AKM 85 rasaasa gosa garagaraa 1,000 galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jiraachuun ifoomee jira. Salaalee ganda Taaddee Birruu leencichi kallattii hunda marsee waywaachisaa jiraachuu ifoomsee jira. Gootichi abdii sabaa waboon zoonii lixaa ona laaloo Assab ganda Dongoruu Duwwaa tokko bakka addaa laga Uwwaa jedhamuun beekamu keessatti waraana faashinistii mootummaaf gimboo sabaa waliin taatee Baahirdaar irraa gara Asoosatti imalaa jirtu irratti gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon hattee hidhuun waraana sirna tortoraa Itoophiyaa hedduu haleelee 7 ajjeesuun 17 boojuun injifannoo galmeessee jiraachuun ifoomsee jira. Akkasumas gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon konyaa Gujii Bahaa Cibirraan Odaa Adoollaa lola waraana faashinistii Abiyyi Ahmad waliin geggeesseen hedduu ishee du'aaf madoon adabee jiraachuun gama meeshaatiin BKM 10 snapper 7 AKM 89 rasaasa gosa garagaraa 1,000 ol galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jiraachuun ifoomsee jira. Bifuma wal fakkaatuun gootichi waraana bilisummaa Oromoo jajjabeen diinaaf yaaddoo firaaf gammachuu godina Gujii Bahaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa fudhateen injifannoo cululuqaa galmeessee jiraachuun dhagahamee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboon goleelee Oromiyaa garagaraa keessa lola ciccimoo walirraa hin cinne taasisaa jiraachuu maddi oduu bilisootii fi ifoomsee jira. Haaluma kanaan Cibirraan Odaa Adoollaa galaanee iddoo malkaa galaanee lola taasiseen BKM 1 AKM 9 galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof taasisee jiraachuun dhagahamee jira. Haaluma kanaan Cibirraan Booruu ganama irraa kaasee iddoo addaa Haroo Simintoo jedhamtuun beekamtu keessatti waraana PP maqaa sakattaa jedhuun magaalaa Nageellee Booranaa irraa walitti guuramtee dhufte akka baala mukaatti harcaasuun hedduu ajjeese 48 madeessu
jabeessuun madoo humna yartuu diinaa hospitaala magaalaa Nageellee guuraa jiraachuun dhagahamee jira. Bifa wal fakkaatuun irreef gaachanni uummata Oromoo woboon aanaa Liiban iddoo addaa ganda Adaadii jedhamu keessatti birraan 30 booruu lola cimaa taasisee jiraachuun maddeen bilisootiif achirraa harkanne ifoomsanii jiru. Lolli hanga bilisummaa fi walabummaa Oromiyaatti kan itti fufu ta'us jajjabeen diinaaf yaaddoo ifoomsee jira. Injifannoo uummata Oromoof. Egaa daawwattootaaf hordoftoota bilisootii fi sagantaan oduu keenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaanne asirratti goolabama sagantaalee birootiin hamma walitti deebinutti bilisootii fi sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan hordofuu hin dagatinaan isiniin jenna.